Ashamaa arika fuunee kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota obseen boo jalatti argamtanii akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa kiyya galata waaqayyoon isiniin jedha. Akkasuma warreen chaanala kanaaf addisii taatan like share subscribe gochuudhaan na bukkee dhaabbadhaa isiniin jedha. Obseen har'a maal fiddee dhuftee jettanii viidiyoo kiyyaa daawwachuu jalqabuun dura har'a namarraa dhukkee kaasuun dhufe jechuudha. Dhukkee irraa kaasuun dhufe abbaan sun immoo nama siin kabajan nama siin jaalatanidha. Maaf arrabsitaa jettanii adaraa keessan akka nan gaafanne maaliif hojjettani immoo waan inni taariif na harrabsa jechuudha. Kanaaf viidiyoo kana yoo hin harrabse kana dhaggeeffachuudhaaf abbaa sana qeequuf yoo inni immoo guddisuudhaaf immoo maal jechuu qabdu? Maal gochuu qabdu? Like, share, subscribe gochuu qabduun isiniin jedha. Dhiifama garuu xiqqooshii yaani viidiyoon isaa yoo isinitti toluu baate yaani obsumaan biyya keessa jira waan ta'eef ni hordofuu qabduun isiniin jedha. Innis maaliif isiniin jedhee botaan isaa bakkeen bilbila namni kaawwatan maybe mijachuu dhiisuu danda'a. Bakkee mijataa qofattis miti kan ergaa dabarfachuu hin danda'amu. Kanaaf iddoo mijanii keessa dhaabbatanii ergaa dabarfachuu hin danda'amaan isiniin jedha. Har'a wanti isinii fidee dhufe tokko nama tokkodha. Namni sun baay'ee na aarsee baay'ee jibbaa jechuudha. Kanaaf abbaa sana arrabsan dhufe jechuudha. Arrabsuu yeroo isiniin jedhu arrabni maalidha? Arrabni cubbuudha jechuu dandeessu. Nama arrabsuun sirriitti naam jechuu dandeessu. Garuu ani abbaa sana itti haaree taruu hin dandeenye yoo inni immoo itti muufadhee jimmi jedhee baadhee taa'uu hin dandeenye jechuudha. Kanaaf immoo kan ittiin immoo abbaan kun illee miidiyaa kiyya hordofaa fi ta'in ta'ini maybe akka carraa ta'ee share like ta'ee yoo si bira ga'e viidiyoo kanarratti maaliif akkas naan jettee minaamin naqee minaamin jettee dubbachuu dandeessa. Garuu ani immoo karaa ittiin yaani si argadhu bilbila kee qaba garuu si dubbisuu hin barbaanne kanaaf bifa viidiyootiin dhufeensiin jedha. Abbaan isaas immoo maal si godhee obsi maaf arrabsitaa minaaminaan jechuu dandeessu yaani dhumarra nageessu ani na godhee jechuudha. Kanaaf abbaan isaa yoo hin beektu ta'ee beekishoodha jechuudha. Beekishoo fi ayyuu jechuudha. Yuutuubara Itoophiyaa gurguddoodha. Nama ergaa gaarii namaaf dabarsanidha jechuudha. Beekishoo fi ayyuu jechuudha. Garuu yaanni keessanii yaanni isin dabarsisanii namatti tola. Ilaalchise namaa qabdanis baay'ee namatti tola. Beekishoo fi ayyuu magaalaa Finfinnee kan jiraatan yaani kanaaf maaliif nuqeexxaa maaliif naamni onaan jettanii ilaalchi keessan ilaalchisi namaaf qabdani baay'ee yaani guddaadha jechuudha. Yeroon isiniin jedhu nu arrabsuu dhuftee nu jajaa jirtamoo naan jechuu dandeessu. Waan inni isin jajuufis waan isin arrabsuufis mirga guutuun qaba jedhee yaada. Maaliif yuutuubiriin kan kiyya waan ta'eef jechuudha. Kanaaf beekishoo fi ayyuu yuutuubara gurguddaa Finfinnee wayiniin immoo Oromooti jechuudha biyya keessatti Dr. Naafiyaa fi beekishoon baay'ee yaani barumsa gaarii nuuf kennaa jiru si barumsa gaarii nuuf kennaa turanis jechuudha beekishoonii jechuudha. Batalaa beekishoon itoo fuudhiin hin dura barumsa baay'ee namatti tolu barumsa baay'ee nama bashannansiisu namni nu dabarsaa turte guddaa isaa galatoominsiin jedha. Warreen obseen beekishoo arrabsuuf jettanii akkasitti koomentiidhaan dhukkeen irraa kaasuudhaaf na eegaa jirtan beekishoo ayyuu baay'ee isin jaalladha baay'ee isin kabaja isin arrabsuu miti kan hin dhufe ani yaani waan masinatti tultanii fi yuutuubara keessa yeroo baay'ee nan hordofaa biyya keessattis ta'e biyya alaatti yeroo jiru nan hordofan ture. Kanaaf nama jajjabeeffamuu qabudha. Nama waa'ee uummata isaatiitiif qeeqaan namoonni irratti kaasan hitoon dhagayin kaayyoo fi karoora isaaniitiif nama yuutuubarii isaanii guddifachuudhaaf immoo ilmoo isaanii achumaan sammuu isaanii fataa gochuudhaaf namni yuutuubii miti kan jiraatu ijoolleen baay'een kan akkasitti yaaddan jiraachuu dandeessu. Namni yuutuubiidhaan miti kan jiraatu. Namni yuutuubii kan hojjetu itti sammuu isaa bohaarsuu fi maatii isaa faana yeroo qabutti itti bashannanuuf malee waa biraatiin miti. Isaan keessaa ayyuu fi beekishoo nama akkasiiti jechuudha. Dhugaa waaqayyoo dubbachuu baay'ee natti tolu baay'een isaan jaalladha baay'een isaan kabaja. Beekishoo biyya bilbili kee kan yeroo ala jiru ani jiru maxxansitillee hin hojjetu si dubbisuuf yaaleen ture. Garuu akka carraa ta'ee viidiyoon kiyya yoo si bira ga'e lakkoofsa bilbila keetii akkana ardaattu abdii fi amantiin qaban siin jedha. Maaliif innis yoo jette anis miidiyaa kanarratti ba'uun kiyya namaaf barumsa kennu yoo namarraa barumsa fudhachuuf waan ta'eef kanaaf immoo ani immoo obsa isin godhatanii yuutuubii keessan yeroo barbaadan irratti hin dhuftu yeroo barbaadan immoo callistanii badduu jechuudha. Hin badina viidiyoon keessan baay'ee nama barsiisaa baay'ee namatti tola.
jabaadhaa itti fufaa hojjedhaan isiniin jedha waaqayyo isin gargaaru ammallee jaalala isiniif haa baay'isuun isiniin jedha bultii keessan keessatti waaqayyo isin gargaaru. Kanaafi beekishoo fi ayyuu baay'een isin jaaladha baay'een isin kabaja. Viidiyoon keessan baay'ee namatti tola baay'ee nama bashannansiisa cunnuree fi butaayyee jechuudha. Viidiyoo keessan itti fuftanii hojjettanii dhaamsa kiyyaan isinii jedha maaliif namni ana qofa toon ta'in nama fakkeenyaaf biyya kiyya keessan jira ijoolleen biyya alaa jiran yeroo viidiyoo keessan ilaalanii maatii isaanii yaadatu akkabaabii isaanii namoota akkasittiin jiraachaa turan yaadatu yoo inni immoo maatiin isaanii akkasittiin jiraachuu danda'u. Kanaaf yeroo isa ilaalan hin boqotu hin kolfu hin taphatu waan ta'eef viidiyoo keessan itti fuftanii akka hojjettanii isiniin gaafadhaan isiniin jaalalaaf kabajaanii. Kanaaf immoo waa biraa wanti jechuu barbaadu asumaan ani obseen viidiyoo kiyya irratti jechuudha. Rakkoon tokko maybe mudachuu dhiisuu danda'a ifa argachuu dhiisuu danda'a maybe mana keessatti waraaba yeroo baay'ee akka irra carraa ta'e gibbii keessa taa'ee waraabaa jira malee jechuudha. Maaliif gibbii dhuunfaa toon ta'in gibbii dhuunfaa keessa ta'e akka barbaadetti yeroo barbaade gibbii keessa waraabuu mirga qabdas hin dandeessa jechuudha. Garuu asittis wanti na dhoowwu hin jiru garuu nama waca namaan eeyyamu beektu daa'ima taphattu wantoota akkasii yuutuubiin hin eeyyamu waan ta'eef kanaaf manuma keessa taa'ee inni isinii waraabaa ergaan qabu isiniif dabarsan isiniin jedha. Kana irrattiin immoo mata duree viidiyoo yoo inni immoo engadda yeroo kaleessi jechuudha baqqeeffan viidiyoo wargalakseen ture. Viidiyicha irrattis immoo deebi'aa koottaa minaan mittanii turtanii isas immoo yeroo carraa arganne irratti viidiyoon isaa kutaa hedduu dheerata waan ta'eef qabannee qindeessinee dhufnee isinii faana taphachuu fi isiniif barumsa tokko hin beekne toon ta'in wanti tokko waan nuyi irraa baranne tokko akkasiin irraa barattanii isiniif dabarsinaa isiniin jedha nuyi nama caala beekneef toon ta'in jira miti namni hundumtuu chaalenjii garaagaraa dabarsa. Kanaaf isinitti himnaan isiniin jedha isiniif finna viidiyoo isaa isiniin jedha. Kanaaf beekishoo fi hayyuu maaliin akkan isin jedhee isin ibsu hin qabu dhugaa waaqayyo isiniin jedha. Dagaafa guyyaa beekishoo yuutuubii jalqabeetti ani isan ordofa. Kanaaf jabaadhaa itti fufaan isiniin jedha. Warreen immoo maatii kiyya taatanii sheer laayik sabskiraayib godhaati. Beekishoo biraan nagaan isiniin jedha. Beekishoo guddaa isaa galatoomi. Barumsaati akka qoosaatti yookiin akka diraamaatti haadha manaa kee kabajamtuu fi jaalatamtuu ayyuu faana dabarsaa jirtu obboloota hedduu barsiisa jedhee abdiin qaba jechuudha. Obboloota hedduu booharsaa maatii isaanii keessatti namoota akkasii jiraachuu danda'u yookiin abbaa fi haadha ofiiyyuu akkasittiin jiraachuu danda'u. Isin immoo suma keessatti iyyuu diraamaan keessan akkaataa jira miti baay'ee namatti tolaa jechuudha. Itti fufaatii kanaa ol hojjedha. Nama bohaarsaa addaan hin kutinaan isiniin jedha. Kanatti aansuudha wanti biraa immoo wanti isiniif dabarsu barbaadu. Ani mataa kiyyaan diraamaa jalqabeen ture jechuudha. Diraamaa haadhaa fi hilmoo jechuudha. Kanaaf diraamaa sana maybe ofii kiyyaaf waan tokko ta'ellee hojjedhe namoota barbaadadhe diraamaa sana amma kutaa afuriitti hojjedheen ture. Yoo isin na jajjabeessitan yoo isin laayik share sabskiraayib gootanii diraamaa sana itti fufee amma kutaa 10tti hojjechuun barbaadan isiniin jedha. Isin immoo wanti isin gochuu qabdani laayik share sabskiraayib gochuu qabduun isiniin jedha. Maaliif namni tokko yoo hojjete an fakkeenya biyya Itoophiyaa keessatti hin beektu gatii waayifaa baay'ee qaaliidha. Kan nuyi waayifaa binnee itti fayyadamnuufi amma fakkeenyaaf ani isin komachuu hin danda'u. Maaliif ofii kiyyaa wantoota nama barbaachisu tokko hojjedhee gadi dhiisee toonaaf hin ilaalamu jedhee hin barbaachisa jechuudha. Garuu hamma ammaa biyya Itoophiyaa keessatti immoo namni hundi kaameraatti dhiyaachuu naffara. Namoota koomedii garaagaraa taphatan faana baay'ee wanti taane warra yuutuubaroo faana wanti taane malee qophaa ofiitiin nama tokko nan bohaarsaa. Hordoftoota kiyyaan waan gammachiisa jechuun nowee yaada maaliif garuu wantoota tokko barumsa yoo inni immoo yaada qooduun hin danda'ama jechuudha. Kanaaf anis wanti isiniin jechuu barbaadu deebi'ee nan dhufaa diraamaa kiyya sittiin fufaan isiniin jedha. Gara baadiyyaas immoo yeroo deddeemne haala baadiyyaan keessa jirtu manaamne waraabee isinii gadi dhiisan isinii jedha. Kanaaf hundumaafuu guddaa isaa galatoomaa waan na daawwattanii waan na hordoftanii fi koomentii laayik sheer waan gootanii fi isin sabskiraayib waan gootanii fi asumaan immoo dhaamsa kiyyaa beekishoo fi ayyuu baay'een isin jaaladha baay'een isin kabaja.
Galatoomaa guddaa isaa eebbifamaa waaqayyo sinaa eebbisu hundumti keessanii hordoftoonni kiyyaa bakka jirtanitti rabbi sinaa eegu sinaatis ku haalli ulfaatuyyuu haala ulfaataa keessatti kan nama eegu rabbi obboloonni biyya ambaa keessa jirtan haalli biyya ambaa keessa jiru baay'ee ulfaata miidiyaa kan irratti nan argaa iddeen angaleeyyuu immoo baay'ee tabaase natti fakkaata ta'e dura eegaan keessa jiraadhuuf waan akkasii baay'inaan natti nuuf ta'e waan sanaa galaan jiru. Innaa kanaaf rabbi sinaa eeguun isiniin jedhaa obsa isiniif haa kennu dandeettii isiniif haa kennu isinuu jabduudha isinuu cimtuudhaan isiniin jedhaa eebbifama waaqayyo sinaa eebbisu haasaan asii keessatti dogoggorroo jiraate dhiifama guddaan isiniin jedha shaaloom.